musliim ne qabatee deemus sirriidha moo? An peenteen qabatee deemus sirriidha moo? An ortodoksiin qabatee deemus sirriidha. Kan gara mootummaa waaqayyootti kan geessu gara daandii sirriitti hangeessu isa kame kan yookiin jireenya sirrii qabatee kan jiru abbummaa eenyu abbummaa harka moo sirreessaa harka moo abbaa caalee harka? Maaliif amma musliima ta'aa ortodoksii ta'aa takka waaqeffataa ta'aa maaliif jiraachuudha barbaada namni? Garuu jireenyi kuni eessa jira? Jireenya kana akkamitti arganna kan jedhu yookiin jireenya sirrii qabatee kan jiru abbummaa eenyu abbummaa harka moo sirreessaa harka moo abbaa caalee harka? Waan haqa ta'e karaa haqaa wal barsina. Nama fakkeenyaaf ganama waliin haasaatu gidduutti gargar nukute neetworkiin waa lama of harkaa qabna. Baayibilii of harkaa qabadha. Quraan of harkaa qabna. Isaaninnaa waliin haasofnu inni dhugaan isa kami? Isa kanammoo kan wal barsiisnu wal qeequudhaan wal ceepha'uudhaan wal jalaa tuffachuudhaan gadi buusu nu doon taane dhugaa jiru walitti agarsiisa. Han musliimni qabatee deemus sirriidha moo? Han peenteen qabatee deemus sirriidha moo? An ortodoksiin qabatee deemus sirriidha. Kan gara mootummaa waaqayyootti kan geessu gara daandii sirriitti hangeessu isa kame? Wangeela irra dhaabannee wal barsiisna. Waan irra dhaabannee dhugaa isaa yookaan ana jalaa bu'aa yookaan nama tokko buusi yoo ni galchime. Annaa bifa kanaan nu doo deemne bareeda abbaa caalee koo. Ijoollee kana amma sirreessaa kanas haa ta'u namoonni biyya keessa jiru dhugaaf tokko wal agarree kabajaadhaan akka keetti iddoo tokko teenyee haasofne namatti hin tolu ni danda'ama. Maalaniif akka yeroo hunda waliin teenyee haasofna abbaa caalee haaraa biti sila? Akka kee kanatti si wajjin jara kanallee dabalannee biyya keessa waan jiraniif teenyee amanne onlaayinii kun yeroo tokko tokko dhiiseen deemaan na dabbara beektaa lafarratti wal kabajaan qabu. Jechaan taane dhufee yeroo inni lama sadii dubbisee jiru anis nama waan ta'eef nan haara jecha lama wayi darbachuu hin danda'a onlaayinii kana utuma waa dhiisuu jechuudha. Yookiin natu iyyuu afaan darbaa dubbateennan yeroo lama sadii waan ta'e dubbatu inni kiristaanaa waa tokko lama dubbachuu danda'a. Akkasuma inni lafarraa wal kabajaan haasa'ama. Namoota biyya keessa jiran beektu kana guyyaa tokko guyyaa sanbataa yookiin guyyaa akka har'aa kana fa'a walitti qabamnee tuuti haasofne natti tole jechuun barbaada. Rakkoon hin jiru wal agarraa hin haasofna. Waan barraa'ee taa'u haasofna malee waan barraa'ee hin jirre waan lafarra jiru haasofna malee waan hin jirre miti. Namni immoo naa qaamaa wal bira taa'ee waliin haasa'u wal kabajaa wal safeeffataa. Ammas gubbaarratti jecha hin taane yeroo walitti darbatan dhiisee bahuun filadhan yeroo baay'ee. Amma innaan si bira dhufu maaliif namoota kaan faana haasa'uun barbaadu? Sababni isaa jecha hin taane dubbatu miira keessa si galchuu kanaaf nan ba'a. Abbaa caalii waamta yeroo dhufte nafaan haasa'u. Miknyaatu maniifat akkaataatti wal hubannu qabna. Akkaataatti quraana na hubachiisuu qabda. Anillee akkattan wangeela sii kaasu wal kabajaatiin jechaadha. Amma yeroo darbe yeroo waliin haasa'aa ture namoonni baay'een ta'anii ilaalaa turan beektaa? Akka nuti wal beeknu hin beekne. Normaalii mucaa si faana haasa'aa ture si wajjin hin ture mucicha yaadadu maqaasaa. Maqaasaa horroo guduruu maqaasaa Ramadaan. Ramadaan faana amma dippilii gadi seenan afaana waa'ee dhiifamuu irratti Yesuus Kiristoos tokkicha yoo sii dhiise waan barbaadillee yoo goote hin dhiisaafi. Fannoo gubbaarratti yaa abba waan godhan hin beekan ati dhiisiif kan gubbaarratti wal kaasnee mormaa turre. Digalee bifa kan amma onlaayinii irratti otoo akkaataa kanaan haasofte walii galuu hin dandeenyu. Anillee yaada isaan fudhadhu innillee yaada koo fudhatu. Dhugaasaa qoy ishee tokkicha waan hojjedhaa na deebisi. Eshi Daqiiqaa tokko. tole bu'i. Kanaaf innaa qaamaa waliin haasa'an namatti tola abbaa caaliin haasa'a. Amma tibbeessoo wajjin akkasittiin waaf gaaf tokko piyaasaa teenye haasa'aa oolle tibbeessoo mucaasaa adventistii bishooftuu kana baay'ee wajjin haasa'u. Bakka arrabni warri nama arrabsu kun barsi. Ani beekaa warra takka
mana wal yeroo biyya jiran ijoolleen biyya alaa kun jechuudha. Yeroo biyya jiran mana waldaa warran seenedha bara. Yookiin immoo warri nama rabsan kun gatta'anillee warran qaraan yoo musliimarraallee ta'e. Tokko immoo qaree ka'ee miira isaa to'achuu kan dadhabu ni jira. Haa ta'u malee kan beekamtii waldaadhaa fi beekumsa wangeelaatii fi beekamtii waldaa qabanii wajjin utuun haasa'e nama raraan lafarratti. Namoota beekumsa wangeelaa qabaniif beekamtii waldaa isaanii qabanirra. Nama akkasii wajjin haasa'an baay'ee. Normaali waan beektu hin beekta waan hin beeku immoo jettee bira darbuun gaariidha. Amantii walii arrabsiisuu, wal tuffachiisuu, wal keekuu kuni ulfaataadha. Akkas. Bakka daqiiqatti ammatti fayyadama. Daqiiqaa ja'a wayiin siin jee ture. Yooniin Dhugaasa. abe. Dhugaasa. Nama tokko baasi Ibrahim hin galchin. Ibrahim mee lakkoofsa tokko barreeffadhu. Dhugaa isaanii hunduu nagaa jirtani. Nagaa jirtu. Nagaadha galata gooftaa akkam. Jirra kun akkam. Gammee atis nagaa jedhi. Dhugee. Akkam. Akkam ooltan jirtu fayyummaa. Gore. Addunyaa kana naa kennan fannoo kee morma kee irraa hin kutan. Morma kee cita malee morma kee irraa hin citu. Osoo addunyaa kana hunda naa kennanii jechuudha.